Kana yeroon haarawuu jira. Waaqayyo waan haaraa fiduudhaaf waggaa afur duwwaan nu hafe. Waggaa rakkinaa fi waggaa ce'umsaa qabnaa. Waggaa rakkinaa waggaa tokko duwwaan nu hafe. Waggaa tokko booda waggaa tokko booda qilleensi hamaan nurraan dhaabatu. Ilmaan namaa dhiibu hin dhufu. Waaqayyo waan haaraa gochuudhaaf ka'eera. Yeroo inni gadhiisu inni Waaqayyo dibe immoo hojii mootummaa hin hojjeta. Dibata addaatiin warri ka'an immoo sanyiin raajiifaa. Seera uumamaa boqonnaa 12 jalqaba isaarra. Seera uumamaa boqonnaa 12 jalqaba isaarra. Raajii Haagee boqonnaa 2 lakkoofsa 15-18. ዘዳግም 28 ከቁጥር 1 እስከ 13 ወንጌል jalqaba bira ka'e. Atuu misiyooniin dhufin abbaa Gabrastaatiyos kan jedhaman Tigreen Eertiraa biyya boojii dhufanii qeesonni afur isaanii wajjin geeddaramanii wangeela lallabuu jalqabanii wangeelli boojii dirmajii irratti jalqabee warri wangeela jalqaban kun ortodoksii keessaa ari'amanii bakkeetti mana Fiqauraarii Dibaabaatti kadhannaadhaan jalqaban. Isaan kana booddee afaan Oromootiin wangeela jalqabe. Sababii inni afaan Oromootiin wangeela jalqabee fi mootummaan bara sana addannaatiin geggeessu Minilikiin geggeeffama waan tureef Abbaa Gammachiis kana addanna Naqamteetti fidee Quumisin isa jedhan naannoo kanatti otoo dhiphatu Abbaan Gammachiis du'e. Kana booda amantoonni jarreen kana lamaan irraa dhaga'anii ganda Minilik dhufanii wangeela saba keetti lallabuu barbaannaa jedhanii wangeela lallabuu jalqaban. Lakkisaa jedhe Minilik. Aatse Minilik lakkisaa jedhe. Nuyi kiristiyaana biyya gaallaa dhaqaatii gaallaatti dhaqaa lallabaa. Keenya baname. Isaan afaan keenya baname. Mana barumsaa hin qabnu Wallaggatti. Qeesii duwwaatu fidana darbee nama 5 barsiisa. Kanaatiif lafa barumsi jirretti lafa bilima wangeela amala godhatan akka
itti jiraachuun isin barbaachisutti jiraachuu dadhabdan. Akka Waaqayyotti isinitti kennetti ittiin qulqullaa'uu dadhabdan. Sababii kanaaf wangeelli humna waan dhabeef rivaayivaalii ka'ellee dammaqee hafuuraa ka'ellee waggaa 1964tti Laqamte kunoo misyoonii kanatti kan jalqabe dammaqee hafuuraa mulu wangeelin boo waggaa 1960tti kan jalqaban waldoonni hundumtuu hafuura Waaqayyoo hin barbaanne fudhatanii dammaqa argatanii har'a waggaa 40 ol 64 har'a waggaa meeqa 64 amma immoo 2000 waggaa meeqa laata jedhatanii naatessanii sharaaf garan marabiin jira afaan haaraa jechuudha afaan haaraan dubbachuun jira garuu jireenya haaraa jiraachuun hin jiru garuu raajummaan du'eera milikin hojii wangeela bal'isuu du'e wangeelli akkasittiin dubra ga'e achis biyya Itoophiyaa guutummaasaa wangeelli ga'e wangeelli akkasittiin dhufee dammaqee hafuura qulqulluu akkasittiin dhufe kuni bara kana keessa hin dulloome waldoota keenya irratti jaallatanis jibbitanis dhossaa malee isinitti himaa waldaa maqaan Yesuus waldaa muluu wangeel jedhamanii rivaayivalii jalqaban keessatti waldaa Masarata Kiristoositti waldaa Assembiliitti waldoota adda addaa haaraa biyya keenya keessatti dhalatanii guddataa adeeman kana keessatti hafuurri qulqulluun hin dulloome afaan haaraa duwwaa ta'eef kanaaf Waaqayyoon kadhachaa turree gaafachaa turree boo'aa turree maali Waaqayyo biyya lafaa irratti sobduu nu goote hafuurri Waaqayyoo hin dullooma shanarra waggaa 25 yookiis immoo xinnoo ishee fuuldura Pastor Daniel Makonnin kan jedhamuun Masarata Kiristoos keessatti jalqabe gadi baasanii ari'an achi yommuu inni tokko immoo Mokonnon Nagaraa kan jedhamu namni Naqamte bal'inaa saakkaa kan jedhamu addanaa kan naqan Inxooxxoodhaan makkanneessatti jalqaban nurras rakkina guddaatu ga'e garuu dargaggoonni lama waldaa jalqaban eenyu jedhamu Hawaariyaa Zalaalam Nabii Daani'eel jedhamu Itoophiyaa keessatti waldaa 250 biyya Awurooppaatti 10 biyya Ameerikaatti 7 biyya Arabaatti 7 har'a biyya lafaa wal ga'uudhaaf xinnoo ishee tafe Isiyaatti jalqabe Awurooppaatti jalqabe Ameerikaatti jalqabe irratti bu'uu humna argattu walitti maamee guddisaa jedhaa kaa ammas jedhaa afaan argattuu miti kuftanii kaatuu miti nagadatti hin nagadduu miti birrii ittiin barbaaddattuu miti maal argattu hafuurri qulqulluun ammoo sirra bu'u maal argattu dabalaa jedhaa hafuurri qulqulluun humna namaa kenna yommuu humna argattan immoo jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos Yerusaalem katamaatti jedhe Yihudaatti Samaariyaatti manuma biyya lafaatti dhuga baatuu koo taatu jedhe kan isin waamamtanii humna akka argattaniif humna yommuu argattan immoo dhuga baatuu taatanii qabaataniif atuu dhuga baatuu taatan yommuu addana jirtan kun katamaa kana keessa machooftuun hin jirtu ejjituun dubartii hin jirtu
caati nyaatuun hin jirtu. Wangeelaaf waan hin ka'iniif isin waldaa keessatti ta'ee duwwaa garab shalamu waan jettaniif dhugaan waan isin keessaa dhibeef wal fakkeessa waan taataniif hafuurri qulqulluun biyya Wallaggaa irraa dhokatee humna dhabe. Amma immoo taraan ka'e. Taraan keenyaan immoo ijoollee kana kaase. Har'a gaa yerootu ga'e. Amma garuu Waaqni Waaqaan nu gargaareedha. Nus kaanee hojjenneedha. Machooftuun katamaa keenya keessa jiraattuudha. Ejjituun katamaa keenya keessa jiraattuudha. Caati nyaattuu katamaa keessa jiraattuudha. Anatu ka'eedha. Mee harka keenya agarsiisi kadhafi ka'e. Ameen. Hafuurri qulqulluun waldaa kee keessatti hojjetu. Dhukkubsataan haa fayyu. Jaamaan haa hiikamu. Bu'aan haa ka'u. Masarata Kiristoos jaamaan haa hiikamu. Bu'aan haa ka'u. Cabaan haa fayyu. Elaa yaa waldoota. Yaa waldoota dhagaa dhagaa awaaj awaaj awaaj. Awaaj awaaj awaaj. Yesus Kristos karaa atin beelle dhufe. Karaa corroqa keessaa dhufe. Karaa warra ari'atamtuu dhufe. Karaa warra jibbamtuu dhufe. Karaa warra hin barbaadamnee dhufe. Kanaaf Waaqayyo ishee ulfeessuu jalqabe. Faarfattoonni ulfaatanii sirbu. Lallaboonni ulfaatanii lallabu. Qeesonni sagadu. Yesus nama dhaabatu dhabee gadi ba'e. Mana keessaa gadi ba'ee warra hin taane argate. Warra hin barbaadamne argate. Borna qomadhaa siraa waa jechuu keessan hin oolu. Warri maqaan Yesuusii dhuftanis warri qaala himatii dhuftanis warri himati birhaanii mootota nugusichatu natti hime. Adeemi warra gatamannaa dhibinaan jedhe. Ganaan diba ammati nuuf fitutti ganaan diba waldaa. Haleluuyaa. Ilaa yoo barbaaddan ijoollee hafuura qulqulluudhaan guutaman waldaa keessanitti qabadhaaf iddoo kennaafi. Iddoon fayyisuudhaa haa kennamu. Maal argachuu? Maal argachuu? Maal argachuu? Uffe. Waggaa 18 irraa Waaqayyo gaafa natti dubbatu. Macaafa kee fudhadhuu lafa jaallatte dhaqee. Ihadigiin macaafa caaffeedhaan jedhan. Amma irra immoo watsaamaa itti fudhate. Isan ihadigiin caafa. Ihadigiin darbee macaafichi jirammayyuu. Ganaa dhaloota isa dhufutti ce'a. Sababni isaa Wallagga keessa duwwaa albuuda warqeedhaa jalqabee gara 20 ol akka jiru irratti dubbate Waaqayyo. Tulluu kana dhaqii saaqi. Laga kana dhaqiitii warqee lommootii ilaali. Jira warqeen bishaan keessa yaa'aa jira. Siin galle. Amma sii galutti. Sanaa ta'e dhaqaatii ilaala. Muki bakkeedhaa naanna'aa jirti. Jalaa immoo korreentiin hojjetti. Yoo waan fedhe dhibe qilleensa ibsaa ta'ee ka'eedha. Kana duwwaa miti. Immoo ka'umsa nafaare. Sababii kanaaf Waaqayyo hojii isaa hojjechuudhaaf akka inni ka'e kanumaan arguu hin dandeenya. Kanaaf ijoollee jenereeshinii amma si'anaa kana keessaa kuni ka'aa jira. Hafuurri qulqulluun hojjechuu jalqabaa jira. Jaamaatu banamaa jira. Du'aatu ka'aa jira. Namtiitu qullaa'aa jira.
duudaatu dhaga'aa jira. Dinqiin milikkitatu ta'a. Ta'eera moo hin taane? Kanaaf yeroo ati milikkita agartee ittiin adeemtullee ta'in milikkita kana yommuu agartu gooftaan dhufuu jedha dhuusaa akkati hubattu yoo hubatte immoo of eeggachaa akka adeemtu gooftaan barsiisu guddisi jedhi. Guddisi jedhi. Guddisi jedhi. Humni hafuura qulqulluun dulloowe jedhi. Sagalee keessan kun hiika kannatti maaliifi wantoota warra dulloome keessatti dubbii waan bartaniifi tasfaa jedhani. Ijoolleen keenya amala badan jedhan maal jennaan hin iyyuu jedhani. Maal wangeela tokko macaafa tokko jedhennaan maal jedhennaan maal jedhe macaafni. Koshoo kana keessa dinqiitu jira. Fayyisuutu jira. Jaamaatu barame. Duudaatu dhaga'e. Kunoo yeroo isaa hin ga'e. Sinaanna'ee jira yaa waldoota. Yaa waldoota sinaanna'ee jira. Kanaaf of dammassi. Dammaqi ati kan raftu warra du'a keessaa ka'e Kiristoos si ibsaa jedhee biloota irratti. Kanaaf yeroo hirribaa itti dammaqnudha. Jedha. Guyyichi dhiyaateera. Dhiyaateera jedhinaan dhufeera jedha. Guyyichi dhufeera jedha. Seexanichi na'u. Guyyichi dhufeera jedha. Itti buufu. Kanaafis kottaa. Machaa'uudhaa, ejjuudhaa, sobuudhaa, hatuudhaa hin caala kanatti buufu. Jedhi. Mi'a lolaa isaa ifa keessa ittiin hojjetan ni dhanna. Mi'a lolaa isaa ifa keessa ittiin dhanna. Ishee. Kottaa amala keenya tolfanne. Yaa maal jedhe? Amala keenya tolfanne. Maal jedhe? Maaloo guddisaa isaan dhageenye? Amala keenya tolfanne. Maal taatanii gurra jaarsaa ta'uusaa hin raaffatanii? Amala keenya tolfanne. Mee jedha har'a deebi'aati. Amala keenya tolfanne. Isan dur rakkisaa jira kunoo hamattuu, goomachuu, moomachuu, maqabaddeessituu, jibbituu. Isheen kun warra amala tolfateedha. Warra amalli badeedha. Amala keenya maal goone? Tolfanne. Eshi. Akka warra ifa guyyaa keessa deddeebi'anitti jiraanna malee albaadhummaatti yookiis majjitti, halalummaatti yookiis gadhiisatti, nama loluutti yookiin weennootti hin jiraannu. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka uffata sibiilaatti uffadhaa malee hawwa namummaa foonii raawwattanii isas gammachiisuudhaaf garaa hin kenninaa. Maal uffadhaa? Akkasiif jiraanna. Sababii kanaaf rakkina keessa waan sodaachisa keessa dhaabanne har'a eebba Waaqayyoo dubbanna. Waaqayyo hin eebbisa. Maal jedhe? Yoo midhaan gombisaa keessa hin jiru ta'eyyuu ala iji mukaa yoo hin jiru ta'eyyuu silaa isin eegeen isin dadhabe Waaqi isinitti fide duumessa isinitti fide isin kan ta'e midhaan keessan balleessan dadhabe yoo isin hin dhageessan ta'eyyuu ani har'aa jalqabeen isin eebbisa. Maaliif isin na baaran jettee silaan dhageessan jechuudha. Atu ana ta'eetiin an kabana nama taanaan kabanee silaasi hin galu. Silaasi hin galu dubbiin jedhamu hin jedha. Waaqichi garuu waama tokkoyyuu hojjechuu dadhabdee jedhe. Ansitti dhufee waan ati qabdu hundumaa balleessinaan sii galuu didee. Sitti ergeennaan sii galuu didee. Amma garuu maalan godha? Ammaa jalqabeetan si eebbisa. Eebbi karaa lama dhufu. Eebbi inni tokko karaa waaqarraa dhufu. Waaqayyoof ajajamu, Waaqayyoon dhaga'u, isa dhagaan hojiirra oolchuu. Waaqayyoof ajajamu, Waaqayyoon dhaga'u, isa dhagaan hojiirra oolchuu. Maalan jedhe isa duraa?
Ere basma wald. Ini drama. Kunti saja rame. Warna kana keessa nandaga. Nandaga warna kumpasan. Okay. Ini nama pau. Bajetan. Amen. Ini sadapau. Warin ni jadi moji roshu. Apa saya satu ba? Epiwa karena kana cijijiku kana sadani. Isa baca jamu sadagau warin ni jadi moji roshu dah lupa. Apa salam mafamu di sini tima. Imbarwatu. Imbarwatu. Apa nama imbarwatu? Betu gaida. Kuniman. Kuniman. Baca tadi. Nagenya. Malu sagale saguru jasa jedame. 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 Sambut. Kuno. Oh. Kuno sini sama. Kuno. Wow. Malu jisamu. Hai tadi. Hai tadi. Hojinya kau. Ambil kau. Maka Yesus ini jirat, yo jirat. Yesus mana kan kisah lama penjiratin. Punimadi. Maro jeta. Maro jeta. Ini budo. Maro jeta. Ini budo. Wah. Ini saat ija hojjeta fakkaatu saditu hojjeta. Hojii danda'anii hojjetan. Amma Ameerikaatti namni baay'een dhibba keessa namni 90 duddi citee sibiilaan hidhamee warra deemudha. Namni biyya keenya hundumsaa dudda citee. Eebba lafarraatiin eebbifamtaniitu. Eebbi kana caalu eessayyuu hin jiru. Eenyuyyuu dhufee nama hin kennu eebba kana. Sababii kanaaf Waaqayyo isin eebbisuudhaaf dhufe. Eeyyee. Karaa tokko dhuftee karaa torba baqattee. Gooftaan irraa akka taanuuf. Mataa akka taanuuf. Hin liqeessita malee hin liqeeffattu. Baay'ee keessa liqeeffataa jirtu bini. Har'aa jalqabaa of eegaa. Atuu mataa qabdanii harka qabdanii miila qabdanii ganda namaa liqii warri dhaquu of eegaa. Maqaa Yesuusiin of eegaa Gooftaan isin gargaaru.